Sirboonni lachuu imimmaan qoorsurratti kan xiyyeeffatu fakkaatam. Yoo dabelee lafee meelatee xannachi yoomti ruudhuunfate. Namnis waan fedhe haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu. Guyyaarraa sirboota lama kan hedduu nama hawwatanii fi ergaa cimaa of keessaa qabantu bahee Oromoo yeroo ammaan kana qaama isaanii sossoosaatiin jiram. Sirboonni lachuu akeeka walirraa fagoo hin taaneen kan hojjetame fakkaatam. Lachuu imimmaan qoorsuu irratti waan xiyyeeffatu fakkaatam. Kan artiist Shukrii Jamaal Baaseem waadaa hin diiguu homaa hin yaadin jechuudhaan akka jaalalloonni lamaan wal boochisaa jiran waadaa isaanii jabeeffachuudhaan imimmaan walirraa haquu qaban gorsam. Galaanaa Gaaromsaa ammoo dhimma sabaa kan ilaallatu yommuu ta'u arriin baate araara kana akka hin dabsine gorseem dhimma rakkina uummata keenya kan sababa waraanaa daadarkaahee boohu kanam araarri akka imimmaan sabaa kana qoorsuu danda'u tuttuqeeti akeekam. Namnis waan fedhe haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu. Namni waan fedhe haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu sumaaf na dhawatti qalbiinii yaa habiibtii narraan fagaatinii hoggayyuu ani siifin aadaa kennaa rabbii ati anaaf qoode jechuudhaan sagalee isaa tan soora qalbii dubraa dardaraa taate saniin jaalalloota lamaan shakkiin gidduu isaanitti uumameen osoo wal jaalatan addaan fagaatuu eegalan akka walitti dhiyaatanii imimmaan kana walirraa qoorsan sirba waadaa jedhu kanaan kan gaafate artist Shukriin asiin booda Oromoo akka laalle jaalala keen homtuu sin madaalle hagan jiru lubbuun addunyaarra siifin kenne yeroo kan koo mara ansiif seene kana waadaa jaalalaan jiraachuudhaan barbaada hin fagaanno anaafi si gargarii jaalalaan jiraanna arraa fi borii waadaa keen balleessu anii barii wajjin jiraannaa hin baanu gargarii jechuudhaan abdiin akka jiru jaalalleessaaf himee wamaa takkaafuu akka sarraa yaadda hin qabne abdachiise. Kanaanis imimmaan ishee akka qooru yookaan imimmaan waadaa jaalallee ishee akka qooru jajjabeessuu isaati. Artist Galaanaa Gaaromsaadha ammoo sirba idaanuu jedhu kan guyyoota dur dhufaatan jira jechuudhaan maxxansee ture har'aan tana nuuf dhiyeesseetiin jira. Artist Galaanaa Gaaromsaan sirboota isaa kan aadaa Oromootiin miidhagee dhiyeessuu kanaan jaalatama uummata isaa biraa kan argate yommuu ta'u sirba isaa kan idaanuu jedhu kanaan sirnoota darbaniif warra amuummatuuf manaa binaa jechuudhaan gorsa kan laatuu fi jechoota dhokataa baay'ee namootaatiif hiikaan isaa hin galleen akka ajaa'ibatti irraa bookkisee ummataan jajamu irratti argamam. Sirba isaa kana keessatti walaloo ajaa'ibaa fi sagalee isaa kilooleessaniin ummata hawwateem artist Galaanaa Gaaromsaan yoom dadhabne karaan dheerateef yoo dabeellee lafeen meelate xannachi yoom turuu dhuunfate jechuudhaan warra humni isaanii arraba irratti galeef dhaamam. Yoom dadhabne karaan dheerate yoo dabeellee lafeen meelate xannachi yoom turuu dhuunfate. Ololaniif takkaan sarmineem kanaaf hiigoof ciigoon sirbine jechuudhaan onni hawwattootaa fi jaalattoota saaqaa kan godhe Galaanaan kan warra jibba Oromootiin machaahee ammoo bakka lamatti addaan facaase. Ololaniif takkaan sarmine itti deemaa jirraa jechine. Diinni kee diina kooti sobeeti sinaalcham abbaatu waldhaannata caba cinaachaa jechuudhanis Oromoon tokko akka tahe eeruudhaan rakkina harmee Oromiyaa boochisu kana waliin taane imimmaan irraa qoorsuu akka qabnu gorsam. Yoo hubatteef dubbiin sun lama qalbeeffannaan dubbiin kun lama warra wal nyaata waa nyaatanii. Itti fufuudhanis artist Galaanaa Gaaromsaa dafqa koo xuruurseen fide hin fedhu waan ormaa didee jechuun Oromoon kan isaa malee kan namaa akka hin tuqne himeem bar uleen dafqanoon toltu sirni gaafa siisichi simbitu jechuudhanis kana booda warra humnaan saamee ummata miidhaa bulchaa ture kanneen sirna duriitiin bulchuu hawwii qaban sodaatuun akka hin jirre Oromoodhaaf himee abdachiise. Mee ilaalaa waan jedhu kan fakkaatu artist Galaanaan walaloo isaa kanaan nuti ni ijaarra jenna jarri riqicha diiga. Ajaa'iba rabbii kana sirni gaafa durii sun ammallee duubumatti fiigaa jechuudhaan artist Galoon xannachi hin beektu waan hidda dhiigaa nuti oluu yaanaa jarri ammoo gaduu fiiga jedhee warra sirna durii san hawwu akkaataa isaanii sirba isaa kanaan tuttuqee nutti himam. Ijaarra jennaan riqicha diiga sirni jarreenii duubatti fiiga xannachi hin beektu waan hidda dhiiga nuti oluu yaanaa jarri gaffiiga. Nutti himuu qofa osoo hin taane akkana jechuudhaanis itti himam. Riqicha diigaan galaana hin ceetu godaannisa koos madaa hin seetu jechuudhaan safuu dhabuu isaanii hoggaa tarrisu. Riqicha diigaa galaana hin ceetu godaannisa koos madaa hin seetu.
taatee kaleessa nurraan gahaa turan sana tasumaa waan yaadatan hin fakkaatan ammas akkasitti isin bulchina yaada jedhu qaban jechuusaati. Kanaafuu jechuudhanis Oromoo hoggaa gorsum inni si nyaate nuufuu gugguufa borno ciniinuu farraa nu suufa. inni isin nyaate nuufuu guggufa bornu ciniinuudhaaf har'a nu suufa jechuudhaan Oromoon kana beekee of ijaaruu akka qabu tokkummaa ofii jabeeffatu akka qabu waan gorsu fakkaatam. Waa malee miti kanan dila kana haasa'u akka waan jedhutti artisti Galaanaan sirbasaa hoggaa itti fufu ushurururuu jedheen dadhabee kuruursaa wayi garaa raffisuu afuuffaan madaa hin fayyisu jechuudhanis obsinee waan hedduu irra tarree fi dadhabnee amma soba osoo hin taane kanneen dadhabame kana seeratti galchuudhaaf humni nu harka jira waan ta'eefu sosobaa dhiisaa hojjadhaa waan jedhu fakkaatam. Itti fufuudhanis Galaanaa gaaromsa finxaal wacaa waraana labsuu haqa koorraa garuu namuu nammaqsu. Nuti haqa qabna kanaaf dubbanna isaan garuu araara osoo hin taane waraana labsaati jiran jechuusaati fakkaatti. Haa araara kana jibbanii waraana labsanillee malee nuti ammoo haqa qabna kanaaf tokkummaa keenya jabeessuudhaaf araaraani mari'anna akka waan jechuu barbaadeeti. Arriin baate araaran dabsu jechuudhanis araarri taa'amaa jiru kun kan haqaa akka tahuu fi kan walqixxummaa qabu akka tahu gaafatuusaati. Diinni kee diina kooti jechuudhanis akka sobee wal dhorguu barbaadu akeekee diinni kee diina kooti sobeeti sinaalcha abbaatu wal dhaannata lafee cinaachaa jedhee Oromoon tokkummaadhaan diina isaa qolatee Oromiyaa irra imimmaan qoorsuu akka qabu himam. Hubachiisa waan fakkaatu edaanuu rakkoon miidhama keenyaa rakkoo miidhagina keenyaati jechuudhaan sababa qabeenya keenyaa sababa lafa keenyaa akka nu miidhaa turanillee sirba isaa kana keessatti irra deddeebiidhaan tuttuqam. Walumaa galatti artist Galaanaa gaaromsaan sirba daqiiqaa 5 kanaan hiikaan isaa hammana jennee asirratti ibsuu kan hin dandeenyeen waan guutamee jiruuf achi dheeytanii isa jalaa akka daawwattan kabajaadhaan isin gaafanna. Hubadhaa nuti wanta nutti fakkaateen ibsuudhaaf yaalle malee sirbi isaa akkana jennee hiika qabatamaa Galaanaa yookaan artist Galaanaan itti fedheen hiikaa hin jirru. Hundaafuu hubattan jenneeti abdanna. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan akkasuma immoo yaada keessanillee nuuf katabuun akka nu jajjabeessitan isin gaafanna. Toraa bulaa deemanaa waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaas niin jenna. Jaalatamtoota keenya daqiiqaa gabaabatti jedheetiin bargara 10 yoo ibsuudhaaf yeroo isinitti fudhachuu barbaade. Sorry dhiifama nuuf godhadha. Namoonni gariin ay fitte gaayee horaa bulaa deemanaa jette gaayee maan deemne maan cufne qajuullee hin dhabamu. Hundaafuu nuti jechuu barbaanne sirboonni lamaanuu hedduu nama hawwatan dhugaa dubbachuudha. Akkaataan aadaa achi keessa calaqqisiisan bakka takka xiqqishoo waan takka agartee waan takka faalleessu sullee hin jiraattu. Haa ta'u garuu sirbi hedduu bareeda. Jaalalaatilleen shukriin baasee sagaleen inumaa akka duritti akka gaafa ijoollee sanitti mi'aawuu eegalte sagaleen shukriidhaa sirba yeroo ammaan tanaa baasee galee hedduu mi'ootti sagaleen isaa jechoonni isaa namoonni hedduu gartee walirraa qorrifataa turan. Bakka ana dhiisee jira naam jettee irraa qorrifatteelleen gurbaan irraa qorrifatteelleen shakkiin isaanii gidduu isaaniitti uumamtee yoo addaan qorrifatanii akka turan taatellee atiles wal yaaduu sadarkaa irra gahan sirba kana dhaggeeffatanii akka wal fuutan gaagamanumaan abdii qabna sirba dhaggeeffatanii xumoonni hin jeenaati wal fuudha warri wal jaalatanii waan akkasii qabdan jechuu keenya. Gama biraatiin gaa sirbi Galaanaa gaaromsaadhaa kun hedduu akka malee mucaa ergaan inni sirbi kun qabu wallaahi. Sirba haa dhaggeeffadheetiin jechoota isaa garii hiikuu hin dandeessu bar ni ulfaata jechoota dhossaa jechoota ciiguudhaan akkaataa inni itti gartee keessatti qaqqabee Oromoo tana rakkoo ishiidhaa himee jara kana likki isaa itti himee hedduu osoo hin dinqisiifatin bira dabruun sirriidhaa miti. Akka malee bareedaadhaa sirba isaa laalaa fi artistoota keenya jajjabeessaa artistoonni keenya jajjabaatuu qaban intarneeta gubbatti bakka hundattuu sirboota isaanii irratti du'eet godhaa fi gargaaraa bira dhaabbadhaa Oromoo wal malee hin qabdu. Sirba daqiiqaa 5tiin oduu waggaa guutuu gartee gabaasa gartee waggaa guutuu namni dhiyeessu takkaahu waggaa 2-3 namni dhiyeessu daqiiqaa 5tiin ibsuu danda'u akkanatti jechuu qaqqabanii taruma takkatti. Maaliif amma sirba kana namni ammaan tana qofa dhaggeeffateeti miqadeessu irra deddeebi'ee guyyaa biraatillee bakkoota garagaraatti waltajjii garagaraa irratti banama. Kana keessa namoonni ergaa garagaraa irraa hubata waan ta'eefu artistoota jajjabeeffamuu qabanidha. Namoota baay'eetu sirboota baasaa jira dhiyeenya kana keessaa. Garuu akka tasaa ta'ee artisti Shukriitii fi artisti Galaanaa gaaromsaa kun sa'aata akka keessa daqiiqaa muraasa qofa garaagarummaa qaban sa'aata kaa'u garaagarummaan qabanii bakka takkaa gallakkifamuun isaanii xiqqishoo uummanni kun kaan daawwataa jira uummanni kun silaa guyyaa 2-3 wal duubatti hafanii garuu akka carraa ta'ee wal quban qaban isaa
waluma duubaa galla keessatti fakkaata walirra bu'ee silaa guyyaa adda addaa ta'uu qaba ture hundaafuu haa baay'atanii artiin Oromoo haa jabaattu isin jenna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya yaada qabdan nuuf katabaa isin jenna waliifis daddabarsuudhaan uummata keenya biraan akka keessanii dhageessiftan kabajaadhaan isin gaafanna gaa'ee waan waliin turtaniif hedduu ulfaadha nagaan nuuf tura.